Radio Simbirtuu. Oromiyaas ta'e biyyan baatessanii kanneen raadiyoo simbirtuu caqasuudhaaf qophiidhaan nu eegaa jirtan hundi keessan nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti qilleensarraan isin biraa ga'u jenna akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Nuti qopheessitoonni qophii simbirtuu har'as waan hundaa guuttannee gurraan sin ga'uudhaaf isin eegaa jirra. Oduun tokko jennee eegallee qophii simbootti aansuun qophii imalaatiin goolabna. Akkuma kanaan dura sirboonni isin bohaarsan isin bashannansiisanis qaamuma qophii keenyaati. Hanga xumuraatti nu waliin turaa jecha amma dabareen kan oduuti. Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya oduu isin dhageessifna oduu isin dhageessisu an Gammadaa Baroodaati. Barattoonni yuunivarsiitii Haroomayaa nyaata summaaween miidhaan irra gahe. Fincila barattootaa irraa hambaarage mootummaan Itoophiyaa tooftaalee garaagaraatiin dhimma bahuu eegale. Amajjii 31 bara 2014 nyaata summii qabu barattoota nyaachisuun barattoota galaafatuun dhagayame. Hanga ammaatti barattoonni 6 akka du'anii fi kanneen mana yaalaa seenan hedduun isaanii du'arraa hafuun akka hin malle ni himama. Kanumaan wal qabatee barnoonni dhaabbatee jiraachuu oduun achirraa argame ni mirkaneessa. Addi bilisummaa Oromoo waraana mootummaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhate. Amajjii 31 bara 2014 Wallaggaa Bahaa Ona Guutuu Giddaa bakka Maqalaalii jedhamutti waraanni bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uuf sossoo'aa ture gaadee rukutuun loltuu Zallaqaa Taaddalaa jedhamu battalumatti hoggaa ajjeesu kanarraa hambaarage waraanni mootummaa ifii walitti dhukkaasuun loltoonni tokkoffaa Gannatii Mashashaa lammaffaa Baqqalaa Xilaa'uun sadaffaa Tibbanee Abbabaa jedhaman ajjeefamuu akkasumas loltoonni biroo akka malee madaa'uu addi bilisummaa Oromoo beeksise. Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa dhiiftee kan irra xiqqaa biraa ijaaruu qabdi jette Ijiptiin. Ministeerri jallisii biyyattii Utata Dabre akka dubbatanitti Itoophiyaan hidha haaromsaa amma itti jirtu dhiiftee kan biraa xiqqaa yoo hiite fedhii elektirikaa biyyattii ni guutaaf jedhan. Ministeerichi Muhammad Abdul Muttalib Itoophiyaan waan itti jirtu kana akka dhaabduu fi miidhaa hidhaan laga mormor fidu addunyatti beeksisuuf biyyi isaanii carraa qabdu hundatti dhimma baati jedhan jedhe maddi oduu biyyattii Al-Haraam jedhamu. Itoophiyaan bara 2011 irraa kaaftee hidha haaromsaa jechuun bishaan laga mormor karaarraa akka maqsitee jirtu beekamaadha. Amajjii 4 fi 5 bara kana mariif ta'anii biyyoonni lamaanuu osoo walii hin galin adda galuun isaanii ni yaadatama. Itti aanaa pireezidantiin Suudaan Kibbaa durii Riek Machaar Suudaan Kibbaatiin loluuf dhaaba riphee lolaa hundeessuu beeksisan. Dhaabni sochii dandamachiiftuu jedheef moggaase kun naannoo Abbar Naayil, Yuunitii Isteetii fi bakkoota biroo keessa sossoo'aa jira. Mootummaan Saalvaa Kiir abbaa irree waan ta'aniif kanatti seenne jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaa afaan Ingilizii waliin deengadda wayita bilbilaan dubbatan ibsan. Namoota dhiyeenya kana hidhaa bahan 7 akka gara isaaniitti makamanii waliin qabsaa'anis waamicha godhaniifiiru. Pireezidantii Kiirii fi itti aanaan isaanii durii Riek aangoo irratti wal dhabanii muddee Dabre keessa qawwee walitti garagalfatanii gareen lolatti seenuun beekamaadha. Dhaggeeffattoota keenya oduun sa'a kanaaf qabannee dhiyaannee hanganuma qophiilee hafan waliin nagaan tura.
somni na fayyisu isinarraa sabate isinarraa iyyaaf saba kootu naaf hunda gararraa ochimaa kokuutuuf dhuga moggaaddiisee ani maku karaarraa ani maku karaarraa ani maku karaarraa ani maku karaarraa Aartiin kennaadha. Beekumsa waa ittiin kalaquu danda'an uumamaan kan argatan. Aartiin gosaaf akaakuu qaba. Weellisuun aartii. Yadaloo fi walaloo namaa uumanii kennuunis aartii. Sinimaatti hojjechuun aartii. Tiyaatara hojjechuun aartii. Walaloo barreessuunis gosa aartii keessaa tokkodha. Aartii kanaan yookaan immoo walaloo barreessuu kanaan namni ogummaasaa gonfate keessasaa ittiin gadi baasee namootatti calaqqisiisa yookaan gurra namootaatiin ga'a yookaan dubbisiisa.
keessa isaa ittiin ibsata jechuudha. Keessummaan keenya torbee jalqabe beekan gulummaa har'as qophii simboo keessatti waa'ee walaloo tokko qabatee nu dhiyaata. Anaafiyyuu hin taane daa'imman yookaan ijoolleen ulfa jirtanis miilla keessan gara ardii kanaatti tasa fuudhuudhaaf akka yaannee jedhee gorsa walaloo isaatiin. Maaliif jibbe laata ardii kana? Ijoollee hoo akkamitti gorsa? Mee isumattu nutti meetu maaliif akka jibberraa ka'e walaloo isaa nu dhageessisa beekan gulummaa. Wanti guddaan amma gaafan namoota biyya lafaa kana irratti dhalatanii jiran kana ilaalee as ilaalee achi ilaalee namni hundumtuu abidda garaasaatti guuree yeroo inni yaa'u abidda isaaf hin deebine giinsa keessaa dhuka'ee hin baane kana gaafan namni hunduu guuree yeroo inni fiigu yeroo inni ilaalu namni hunduu silaa abidda yookiin boba'an yookiin dhaamne yookiin iddoo baasne guuree yaa'aati namni dhufuun maaliif barbaachise namni hafuuf ofirra jiraata erga dhufee kana duukaa rakkata yaada duukaa maaliif inni kaan abidda bilisummaa baatee fiigaa inni kaan abidda dinagdee baatee fiigaa inni kaan abidda hawwii waa gaarii hojjetee dhufuu baatee fiigaa hawwii kana garuu hawwii dabarsee gaafa hojii isaa jijjiiramuudhaa baatu namni maalumaaf dhufuun isa barbaachise gara jedhu waan sammuutti na dhufeetanii anuu gaabbee jedheen. Toleme. Walaloon isaas addiin kun qannoodha jettanii yaaddanii bashannana jira gaarii dhaseetanii dhalachuuf kan jettan garaas kan jettanii dhuguman gaabbitu hin laasuutanii suma dhugaatii dhuguma waaqayyoo waan ilaallu maratu nuti ta'e kiyyoo galgallis ganamnis keenya jiruu wayyoo carraaqnee dadhabnee seenuuf jennaniyyoo. Fiigaatuma oollaa kaanee barii lafaa halagaan nu balfee firris nu lafafaa bara gara galtuu kudasuun hangafaa deemnes fagoon keenya akka nama naafaa egaa yaa gaaddisee camadaaf dachaasa dagattee fi boonsaa dhugaasaaf gaaddisaa maalumaaf as dhuftuun maal taatan waansaa nutuu nutti meetoo ba'uuf jennaa keessa roobeeraaf lalisee gololchaaf dinbiitii achuma tutturaa maaliif dhuftuu miti qabbaneef tokkummaa maaf ariifattanii maalumaaf dhalattuun hinurraan barattanii anaan yoo shakkitanii yoon ta'es ijoollee warra qaalluu gaaffaa warra gadaa hoollee hayyootas qoradhaa saayintistootallee abdiin keenya kun eenyumaaf hin tolle abdiisaaf magartuu lachiisaaf garbaabaa eessa dhufuuf jettu yaa ilmaan dibaabaa nu argitanii lafa awwaalcha kaabbaa diddanii yoo dhuftanii isin maggaabbaa yaalii bana ta'umsaa yajiloof amanu biiftuuf bilisummaa boontuuf yaa biqiltuu isan sinitti maalumaaf na didduu jannata seetanii hinyaa bidichaa jirtu okoleen gogaadhaa saawwas harmi bu'ee kaan iyyee wawwaadhaa kaan ilmaa bu'ee kaanis kufee cabee baay'een bowwaa bu'ee miilla hin fuudhinaa anuu gaabbee bu'ee jedhaa galatooma. Baay'ee bareedaa ergaa kan qabu tartiiba kan qabu wal harkisee kan yaa'u ergaan kee wal duukaa qabuudha. Mee bal'inaan immoo akkamitti kana jalqabdee uumamumaan kan si keessa jiru ogummaan akkasii kitaaba hedduu barreessaa jirta maal fakkaataa isaa dhufe ka jedhu beellamaan itti deebina. من الدمية انت لا تجال المخلفة
wali makke Dosan kursamiti dosigara desa dalam wakatumi Dosan kursamiti dosigara desa dalam wakatumi Ule kau ya tote akarahan kada Amya ufsoda ekubadu dubata Ereto jalala tangkalpina yaka Aitega kaso acha saka Ereto jalala tangkalpina yaka Aitega kaso acha saka Sajja silale baju wallale Dama hasasi sikara narasi Simale hintani sidabi rafagi Yadina takali Wakiya wallale Watu wallale Wakiya wallale Watu wallale Wakiya wallale Watu wallale Wakiya wallale Dhaggeeffattoota keenya amma dabareen kan imalaati. Qophii imalaa har'aa kana keessatti yaadaan gara biyya Ingilizii isin geessine waa'ee waldaa dubartoota Oromoo gaafa guraandhala tokko bara kana hundeeffamee waa isiniin jennu qabna. Kan isinitti himu immoo unu miti. Waa'ee kana nama isinitti himu keessummaa qabna. Keessummaan keenya kun Aadde Addisee Dheeressaa jedhamu. Aadde Addiseen waldaa dubartoota Oromoo biyya Ingilizii dhaabuun maaliif akka barbaachise nuufi isinitti himurraa ka'u. Akkuma beekamu dubartoonni Oromoo keessumatti karaa dubartummaa isaaniis karaa Oromummaa isaaniis gadi qabamanii yookiin miidhama guddaatu irra ga'aa jira. Kanaaf jennaan egaa kan waldaa kana dhaabuu dandeenyee fi dubartoonni biyya United Kingdom keessa jirru kun faffacaanee jirra. Yoo faffacaanee jiraanne immoo faffacaanee homaa bu'aa agarsiisuu hin dandeenyu. Kanaaf egaa tokkummaa keenya yoo jabeeffannee walitti dhufnee jechuudha. Waldaa keenya yennaa jabeeffannee mirga Oromoo dubartoota biyya keenya keessaa yeroo ammaa kana miidhamaa jiranii harka wayyaanee irratti illee kufanii akka hin taanetti ajjeefamaas qe'ee isaanii irraas ari'atamaa lafti isaanii irraa fudhatamaa waan baay'eetu irra ga'aa jira yeroo ammaa kanatti. Kana irratti immoo erga keessumatti ammaa erga wayyaaneen biyya sana bulchuutti ka'ee fi dubartoonni Oromoo iyyuma baay'ee iyyuma gadhee keessa jiru. Daa'ima isaanillee mana barumsaatti argachuudhaaf rakkina guddaarra jiru. Otuu lafa qabanii lafa dhabanii otuu lafti keenya warqee ta'ee waan hundumaa biqilchuu danda'ullee hin beelofne jechaadha bara wayyaanee kana keessatti keessumatti. Kana jennaan egaa nuyi waldaa dubartootaa kan nuyi dhaabnee fi dubartoota warra biyya sana keessa jiran warra sagalee isaaniillee kaafatanii gaaffiillee gaafachuu hin dandeenye yookiis immoo kana jedhanii sagalee isaanii illee mul'ifachuu warra hin dandeenye kanaaf sagalee ta'uudhaaf isaan gargaaruudhaaf isaan bukkee dhaabachuudhaaf illee asseenye jechuudha. Yoo of jabeessine yoo ijaaramne malee sanallee gochuu hin dandeenyu. Mirga keenya mirga dubartiif ta'ee mirga sabummaa keenyatti akka oromummaa keenyaatti yoo hin ijaaramne ta'ee sana hundumaa egaa akkuma nuti beektu yoo tokkummaan hin jiraanne yookiis immoo yoo hin ijaaramne wal duukaa dhaabannee miidhaa jiru sana keessaatii ba'uu hin dandeenye. Kana jennaan egaa waa'een kun baay'ee wanta na dhibeef yeroo dheeraadhaaf na dhibaa ture. Mee egaa waan tokkoon godha isa jedhamu yaada kana irra ga'ee jechuudha. Yaada kanarras ga'ee egaa barreen gaddaadha kan wanta kana yaada kana yoo jalqabne egaa ergasii kaasnee irratti hojjechaa turre seera itti bultooma keenyas tumaa turre
egaa kunoo gaafa guraandhala gaafa tokko 2014 kana hojiirra oolchine jechuudha waldaa dubartoota Oromoo kana sabatti beeksisnee hin beekamne jechuudha hin dhaabne jechuudha. Adda addis waldaa kana keessatti qoodni isaanii maal inni? Adda addiseen ammaa fiinan geggeessa jechuudha reedii kun akka piroojeektiitti illeedha. Haa ta'ullee malee egaa aktiin cheerii ta'ee dubbii kana waldaa dubartootaa kana jabeessaa jira jechaadha. Nam meeqa qabdu miseensa gaafa labsitan kana? Hamma gaafa loonchii goone sanatti gara dubartoota gara 15 ture. Gaafa loonchii goone sana garuu gara dubartoota 50 kan ta'anii rejistarii godhanii yookiin mallatteeffamanii membershiippii keessa seenaniiru warri kaanis immoo itti fufanii mallatteessaa jiru. Maa inni namni miseensa ta'uu danda'u waldaa keessan kanatti maal ta'uu qaba? Maal barbaaddu namni yookaan immoo akkamitti miseensa ta'ama gara waldaa keessanii keessatti? Nama akkamiitu ta'a? Waldaa dubartoota Oromoo UK kanaaf kan miseensa ta'uu danda'u dubartii Oromoo biyya United Kingdom keessa jiraattu waggaa 18 ol kan taate galuu dandeessi. Waldaan dubartoota Oromoo biyya kana keessa jiraatan hundumaaf illee banamaadha. Amantii hin jedhu yookiin kiristaanaa yookiin immoo kun immoo islaamallee hin jedhu kun waaqeffataadha hin jedhu kun immoo amantii hin qabullee hin jedhu naafa hin jedhu hiyyeessa hin jedhu sooressa hin jedhu hin baratteetti hin jedhu hin baranne hin jedhu hundumaaf banamaadha jechaadha. Sadaffaanii waldaan kuni waldaa siyaasaa miti. Kan ittiin Oromoo dubartoonni Oromoo ittiin wal gargaaruu dandeenyu jechuudha yeroo du'aallee yeroo gammachuullee kanaaf waan siyaasa miti. Haa ta'ullee maleessa kanarra jiru akkuma beeknutti wayyaaneen nama keenya fakkaattee yookiin nama keenyallee itti fayyadamtee nu diigaa turte. Keessa lixxee jechuudha. Kanaaf iji waldaa dubartoota Oromoo dubartoonni Oromoo hundumti keenya ija bannee waan akkasii akka keessa hin gallelle hin eegnaa jechaadha. Yennaa mallee banamaa ta'e hundumaa dubartoota Oromoo hundumaaf illee banamaa ta'e haa ta'ullee malee wayyaaneen akka isheen namoota keenya yuuzii gootee nu keessa galtee akka isheen jeeqnee fi illee ija keenya bannee eeggannaa jechuudha. Waldaa dubartoota biyya Ingilizii kana walumaa galatti waldaa dubartoota Oromoo addunyaarra jijjiiran kana faana akkamitti hidhata hojii uummachuuf deemtu isaan faana yaaddanitti waan akkasii kana. Egaa gaaffii kee gaariidha. Nuyi reefuu daa'imaa irra. Miila ganaa illee hin fuudhiin jirra egaa. Reefuu jabaachaa irra miseensa keenya illee ganaa jabeeffachaa jirra. Haa ta'ullee maleessa ani adda Dinqinesh kan jedhamtu Dinqinesh Dheeressaa kan jedhamtu isheen International Women's Organizationidhaati chair personidha. Kana ishee quunnameen ture ani. Akka isheen illee yookiin ergaa nu ergitu illee wajjin imalii illee walii goonee isheenis natti deebiteetti amma gaafuma sanbata xinnaa kanallee imeelii naa ergite isheenii erjentette imeelii naa ergite jechuudha gaafa sana. Haa ta'ullee malee ani yeroo sanatti baay'ee biizii waan ta'eef imeelii kun argine malee isheen silaatii ergaa nu dabarsuuf turte waldaa walga'ii sana irratti jechuudha. Dubartootaa fi ergaa dabarsuuf turte haa ta'ullee malee egaa by chance yeroo sanatti nuyi biizii turre imeelii cheekiin goone malee egaa maal siin jechuun barbaade quunnamtii gochaa irraa jalqabnee irraa ammallee gara feechitti warra jarman jiranis intarneetii irratti soqee argeera gara feechitti quunnamtii keenya hin jabeessina. Gara booddeetti yaadaa jirraadha. Reef dhalachaa jirtu waan taataniif boodaaf garuu fedhii akka qabdanidha. Ammaa kaasne. Kan biraa immoo adda addise
amma gargaarsaaf dhaabbate waldaan keessan Oromoota keessattuu dubartoota yookaan shamarran Oromoorra miidhaan gama hundumaan itti irra gahaa jira waan ta'eef callisnee laalluu haga dandeenyu cinaa dhaabbanneetu gargaara akka jedhu kaaftanii jirtan biyya keessattis Oromoonni akka hidhamaa jiran dubartoonni illee kaaftani. Dhugumadha abbaan manaa yoo biraa hidhamu ijoollee qabattee faana rakkattu dubartiidha. Yeroo hedduus immoo dubartiin illee numa hidhamti siyaasaatiin jechuudha Oromoo biyya keessatti. Isaan bira akkamitti cinaa dhaabbattu isaaniin akkamitti gargaartu jechuun yaada akkasii gargaarsi keessan kana fa'aa dabalataa jechuu barbaadeen. Kanaaf egaa waddaa kana jabeessuu kan nu barbaannuuf illee. Dubartiin yoomiyyuu taanaan isa dhugaa dubbachuudhaaf waama gara teellaatti jette hin qabdu guddina biyya isheetiif yookiis immoo bilisummaa biyya Oromiyaa kanaafi bu'aa buusaa turte meeshaalee qabattee lolteetti dubartiin Oromoo lolaniiru dubartoonni Oromoo kuni waama jiruudha waama argamaa jiruudha. Warri immoo illee gara lolaa kana illee hin naqne abbaa manaa isaanii illee moraalii kennanii fi akka isaan deemanii biyya Oromiyaa yookiis immoo saba Oromoo kana mirga isaa eegsisanii fi diina akka isaan lolaniif illee gargaartee dubartiidha kan galaallee itti seetee ergitu. Yeroo abbaan manaa immoo bakkeetti hafu yookiis immoo yeroo inni du'ullee isheedha kan immoo ijoollee sassaabee rakkina guddaadhaan kan guddisu dubartii Oromooti. Egaa kun yaada keenya keessa jira. Kanaaf egaa maalinni ijaaramuu kan barbaachisee fi ijaaramnee qarshiillee walitti qabannee yeroo jabaannee jennu dubartoota akkasiillee Oromiyaa keessatti gargaaruudhaaf yaada akkasii qabna. Kan biraa egaa ijoolleen isaanii illee mana barumsaa dhaquu dhabanii warri abbaan manaallee lafa duulaatti irraa du'e jechuudha. Kan mana barumsaallee dhaquu dhabanii manatti hafanii yookiis immoo beela'anii waan nyaatan illee kan dhaban hin jiraatu. Otoo hin danda'ama ta'e warra akkasii fe'iif illee qaqqabuudha jechuudha. Kuni yaada. Gara seechitti egaa akkuma sitti ganaallee daa'imaa jirra. Gaafa hundee qabaannee miseensi keenya jibee horii illee guddifannee qarshii illee guddifannee jennu warra akkasiif illee dubartoota keenya warra rakkina akkasii keessa jirullee harka keenya bal'ifannee yookiis kennuudhaaf waan dandeenyu hundumaa gochuudhaaf kana yaadi keenya gara seechitti. Amma waldaan keessan waldaa wal gargaarsaa waan ta'eef gargaaruudhaaf immoo kan ittiin gargaartan qabaachuu qabdu jedhee yaada. Meeshaa haa ta'u, callaa horii yookaan maallaqa haa ta'u, uffata haa ta'u, qorsa haa ta'u, barruulee ijoollee kan itti bitattu maallaqas haa ta'u waan tokko. Kana eessaa argattu moo miseensuma keessan qofarraa walitti qabdanii kana gochuudhaaf karoorfattanii moo kabiraarraa argachuudhaaf karoora qabdu adda addise? Egaa kan jalqabisaa numa biraa dhufuu qaba. Hamma dandeenyu hundumaa waan goonu qarshii qabnu walitti qabachuu hin dandeenya. Jechuun egaa buusaa contribution gochuu hin dandeenya. Kan biraa fundraising gochuu hin dandeenya. Fundraising irratti immoo dabalee illee mootummaa biyya kanaa kana akka isaanii horii gargaarsa waldaa dubartoota Oromoo kanaaf illee kennanii rakkina biyya keessa jirullee ilaalchifnee mootummaa biyya kanaaf biyya Ingilizii jechuukooti isaanitti dhiyeeffannee karaa adda addaa akka horii argannullee gochuu hin dandeenya. Kan biraan non-governmental organization baay'een hin jiraatu gara sanatti illee aktiivii goonee gargaarsa gaafannee sabi keenya miidhaa hammamii keessa akka jirullee itti hubachiisnee egaa karaa kana hojii baay'eetu nu eeggata. Kun hundumtuu inni nama sitti himu kuni yaada qabnuudha malee egaa gara sitti ganaa cimaa irra akkuma isin jedhe daa'imaa jirra.
miila keenya jabeeffannee gaafa warra oollu immoo gaafa warra ooluu dandeenye kanaadha yaadi keenya guddaadha dhugaadha yaadi keenya baay'ee guddaadha egaa itti adeemaa jirra. Tole. Abdii baay'ee sabaaf kennuun gaarii miti garuu hamma humna keenyaatti waan gochuu dandeenyu hin goonaa jedhee yaadan karaa koo. Tole dura teessoo waldaa dubartoota Oromoo biyya Ingilizii kan dhaammattan yoo qabaattan carraa isinii kenna. Dhaamman yoo jiraate dubartoonni Oromoo lafa jiranitti keessumatti dubartoonni Oromoo diyaaspooraa kana jiranii bakkeedha biyya keessaati ari'atamanii yookiin baqataa ta'anii biyya adda addaa keessa kan jiran diyaaspooraa keessa kan jiran dubartoonni hundumtuu ijaaramanii akka hundumti keenya baranneellee rakkina biyya keessa jiru barannee ofii keenyaaf barannee oromummaa keenyallee beeknee international community bakkee kanatti illee rakkina biyya keenya keessa jiru ibsinee sabi keenya miidhaa hammameerra akka jirullee hubachiifnee ijaaramuun akka nurra jiru gara seechitti waan baay'ee hojjechuun akka nurra jiru ergaa kanan dabarsaa dubartoonni lafa jiranitti akka ijaaramanii tokkummaan akka jiraatu ammallee namni keenya baay'ee jabaachaa jira gara seechittis jabaatee wal qabatee ijaaramee biyya isaa gara seechitti biyya Oromiyaa kana nagaa akka inni bu'ee illee sabii mataa isaa bulchachuu akka danda'u ofii isaatiin sagalee illee kennuu akka inni danda'u sagaleen isaa akka inni dhaga'amuu danda'u rakkina jiru dinagdee siyaasa waan hundumaa irratti akka inni ofii isaatiin murteessaa godhachuu akka inni danda'uutti kan nurraa eegamu yoo jiraate ijaaramu waan ta'eef dubartoonni Oromoo lafa jiranitti akka ijaaramanii akka isaan saba isaanii gargaaran dubartoonni Oromoo dubartummaa duwwaadhaan miti kan isaan gad qabamanii dubartummaa duwwaadhaan miti Oromummaadhaan illeeti. Kanaaf Oromummaa isaanii akka isaan baran eenyummaa isaanii akka isaan baranii illee barsiisan akka isaan guddatanii akka isaan ijaaramanii akka isaan tokkummaa isaanii jabeeffatanii otuu addaan waliin baasin gandatti illee otuu waliin hiriin amantiidhaan otuu waliin hiriin kan akka isaan godhaniin ergaa dabarsa. Tole addandisee yeroo keessan fudhattanii haala hundeeffama waldaa dubartoota biyya Ingilizii irratti ibsa bal'aa wanta nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo simbirtuutiin guddaa galatoomaa jennaa kaayyoo keessaniif immoo milkii hawwinee jirra fayyaa ta'a. Fayyaa ta'aatis. Cha
Dhaggeeffattoota keenya qophii simbirtuu har'aa kanumaan xumurree jirra. Waan nu caqasaa turtaniif guddaa galatoomaa jenna. Namoonni qophii keenya irratti yaada kennuu feetan karaa iimeela keenya radio@simbirtuu.com qeeqa ijaaruus haa ta'u komee qabdan karaa kanaan nu qaqqabsiisuu dandeessu. Feesbuukis qabna. Raadiyoo Simbirtuudhaan nu barbaaddanii argachuu dandeessu. Marsaa keenyas www.simbirtuu.com achirrattis wanta oduu adda addaa dubbisuu dagatina. Achirraanis raadiyoo Simbirtuu dhaggeeffachuu dandeessu. YouTube irras jira Simbirtuun. Har'aaf kanumadha. Torbee walitti deebina. Turtii gaarii. Jina